lakki gartee piroojeektii mililiksan gartee hin jiinaa jechaaniini ummata amaaraa huccuu jijjiirsisanii yuunifoormii oromiyaatiin gagguuranii fixaa jiran. Amma agartanii jirtan OBN irratti gartee khalees dubbachuudhaaf illee gartee eessaa jira waan hin jirre maa dubbattee jettaniiti isinumaan irra duulayyeetii sudaadhee afaan keessa sudaadheetiin dhiisee so amma kun OBN irra gartanii jirtan. Gartee warri ijoolleen ammaas karaa Wallaggaatii fi karaa Booranaa qaqqabaa jiran ijoollee nagayaa ijoollee gartee woboo keessa hin jirre ijoollee waan takka illee gartee kana keessa harka hin qabne karaarraa walitti qabanii mataan isaaniitu sin garsa ijoollee nagayaa karaarraa walitti qabaniiti woboodhaa jaanii alaabaatti kananii ajandaa akka gartee gaafa Mallas Zeenaawiidhaa gartee dura woboodha jaanii alaabaas kanneen si qabsiisan san akkas OPDO'n dalagaa jirti. Tanaafuu ilmaan Oromoo gartee akka beeytan ijoolleen tuni ta gartee amma miidiyaa irratti garsiisa jiran kijiba isaaniiti ijoolleen nagayaati ijoollee nagayaa akkanuma dhiyaatu karaarraa walitti qabanii woboodha jaanii huccuutti kannanii gartee alaabaatti kannanii alaabaadhaan gartee qabsiisaa jiran arra alaabaa Minilik Safaariidhaan fudhatama harkattee biyya sakatti akka fadhinnaa isaaniitti saddeeta guddaa uffatanii magaalaa keessa deemu jiran Adaamaa keessatti dheengatti gartanii jirtan miidiyaa kana gubbaarratti garuu arra alaabaan Oromoodhaa uffachuudhaaf arra ijoolleen kana fuudhanii qabsiisuudhaaf arra geema isaanii taphachaa jiranii sana akkasi beekaa Oromoon akka quba qabaatu sanumaan dubbachuu barbaade Wallagga immoo tirii karaa dhaamsan intarneet irraa dhaamsanii helikooftariin makiinaadhaan karaa afuriin Beenishaangulii karaa gartee Ilubbaa Booraatiin karaa cufaaniidhaan akkanatti itti seenanii ficisiisaa jiran namni dhumaa jiru ummata miskiina woboodhaa ummata fitee shaneedhaa ummata fitee shanatti isin hin bulchin shaneen hin jirtu shanee isin jaartanis ni jirti. Shaneen si mataa keessanii jaartanii qawweetti kantanii namaan ficcisiisanii gartee shanee akkas godhe gattanii shaneen lamaa jira shaneen isinanii keessa dubbatan shaneen lamaa miti shaneen ta'e isin jaartanii fi jalaa qabdan sani shaneen ta'e isin baantanii sani malee waboon gartee saba isaatiif gabbee soosoo fixuu fadhee biyya san keessatti 24 hours Wallaggaa san kiliin godhuu danda'a Minilik Safaarii kiliin godhuu danda'a garuu kaayoon xiyya isaanii wajjin hin bitiyye kaayoon xiyya gartee mootummaa wajjin malee mootummaa wajjin malee ummata nagayaati wajjin kaayota kalleen qabu miskiinaa jira sila gartee uummanni woboodhaa kiliin godhuu barbaade 24 hours ittiin geessu Oromiyaa keessatti kiliin godhuudhaaf gartee tara takka walirra dhaaban garuu ammoo kaayoon isaanii sanii miti kaayoon isaanii sabaa miti kaayoon isaanii gartee mootummaa wajjin tanaafuu olalarra ooftan dhaabdan dhaaba olalli isaanii hoddommaatee jiran shanee isin fi teessanii jaartanii waraanatti kannitanii qawoota meeshaatti kannitanii deemaadhaa jettanii isin gad argitanii gartee fi teessanii ficcisiistanii miskiina ficcisiistanii deebitanii shanee akkas godhe na Sanki jiba keessanii ta'e isin jaartan ta'e isin gartee meeshaatti kannitanii gabbaasaniin sani miskiina ammoo ijoollee nagayaa ijoollee gartee nyaattee garaa hin qabne ijoollee miskiina walii qabdanii shanee sappoortara shaneetii maarree shaneetii kijiba keessan tana namni isinirra baree jira tana la gartee amata 27 Mallas Zeenaawiin gurraan duuchaa tureen tana abadan amma nurra daleessisuu dandeessanii amma 20th centuryidha sistama haaree fidaa sistema fudhatama qaba sistema gartee namni isinirraa bitatuun sanfida tana amma ijoollee nagayaa ijoollee waa takka dalagaa hin qabne ijoollee miskiina karaarra yaatu walii qabdanii kootaadhaa akkas jaadhaa gari fa'aa mana hidhaa keessaa gabbaasaniiti isin baafnaa nuti shaneedha jaajaa ittanii ijoollee kijiba rabbii maqaarra kaa'uu jirtan dhaabaa maqaarra hin kaa'ina miskiina nyaatee garaa hin qaban ijoollee tun uffattee qaamaan qabdu ijoollee tun kopheellee hin qabdu ijoollee miskiina gartee karaarra dantaa aangoo teessaniitiif dantaa xiqqimii teessaniitiif gartee namni Oromoof dhaabbatu takka illee hin jiru dantaa teessanii jecha miskiina karaarraa walii guurtanii alaabaatti kannitanii shaneedhaa jettanii maqaa buustanii fi gartee ijoollee tanya hidha ficcisiisaa jirtan baastanis baasa ijoollee waan balleessa kallee hin qabduun ijoollee miskiina nyaattee garaa hin qabneen miskiina walii qabdanii shaneettanii hidhaa jirtaniin abadan filima kana laa Mallas Zeenaawiin isinirra dalagee jira sistama haaree fidadhaati sistama gartee amma zabanaayii gartee kan meeksansi namaa qabu kan hiikaa namaa qabu sanfidaa kottaan kuni gartee is all fashionidha kuni gartee sababa amma kana xalaabaa dhammaree tanii isin nama qabsiisan no all fashionidha haaree fidadhaa kottaan yoo mataa qabaatan yoo dandeettii qabaatan yoo gartee hubannoo qabaatan sistama haaree fidaan amma ijoollee wanni hiitanii jirtaniin ijoollee miskiina karaarraa walii qabdanii shaneedha wallaahi shaneedha sinituu nafne shaneen hin jirtu shaneen ta'e isin jaartanii qawwee harka keessanii gabbaasan bachaa malee abbaa takka illee hin jirtu jarri hubannoo qaba janni murannoo qaba waan gabbee beek hawaasa isaaniitiif gabbee gartee gizee uummata irratti gartee quba isaanii laatan hin qaban kaayoon isaanii mootummaa wajjin malee kaayoon isaanii uummataa miti kaayoon isaanii gartee miskiinni nyaatee garaa hin qabne gizee isaaniitu waalaadhaan maa duraan hin godhisa
amata sadicha kan zirani maan gori duran wan durun gori la kerra guya ka sasini godani to wan number mata na ma se system haraf da sini je abo shimalis abba businessa abba qabenya ati fi fiqadu samada addisu aragada agol jartani oromiya bulchu jirtan mosin business irratti hirmaatanii jirtan business ni guddaan akka jirutti isin harka jiraami akka family wal jartanii akka family gartee wal jartanii sila ummataaf taatanii nagaya construction keessa taatu abbo Shimallis fi family isaati fi hiriyoonni isaati fi saayiban isaa juftinu wal jartanii akka jaayibat ati qashumallee atu ummataaf maal raabsiniif akkabar namni illee sirratti naqaane amata lama keessa takkamatti multi million akkamatti ta'uu dandeesse amata lama keessatti addisu argaadhaa isa multi million fiqaaduu tasammaa isa multi million Shimallis Abdiisaa isaa fi family isaa they are multi million haaya badaboo ati khagarte qabeenyu marra jirta malee qabeenya saamaa jirta malee biyyaa miti barxaati hogganu jirtu biyya takkallee hogganutti jirtu bar qabeenya kan keessin bazirzirin warka jira bar eessa takka maal qabdu eessa akka maal qabdu construction enu marka akka ajaa'iba sumaatti jiraami sumaa fi family tiyatii fi saayiban kee warri gartee wulata wal bira qabdaniin gara gartee warra is gorgeous yusududu gartee goobana daace gartee warra yusududu akka jirutti gartee business keessan neeyte akka ajaa'ibaatti jirtan tiqasho maali sadaqa ummataan kaniniif ummata beeleessanii ummata dheebeessanii ummata dalagaa dhoorkitanii ummata barnoota dhoorkitanii gartee wali qabdanii shaniidha sababa shaniidha wali qabdanii gartee wali gurtan shaanicha isin hin bulchin isin warra amma abbaan qabeenya eenyu Shimallis Abdiisaatii fi faamilii isaa Shimallis Abdiisaati fi Addisuu Araggaati fi fiqaaduu tasammaati fi jinni tan wali dhay warra ammaan goora jiru kun akka jirutti amma har lama dambaatee jirti beek warri qabeenyaatii fi warri qabeenya qabne gartee immoo wal nyaachaa jiran haa wal nyaatanii we don't care isaani qabeenya irra walalu jiran oromoo si jaaniitii miti dantaa xiqimii isaaniitiif wal nyaachaa jiran taayyee jala gabbaas jira maaliif taayyee dhiibamee waan tureef amma fudhachuus hin danda'uun taayyee gartee ammaan tana xiqqashoo beeytee teekistiin tuddumbaatee jirti abiyyi teekistii siyaasaatti itti goggodha so tanaafuu mooraalii harkatee jira jechu jira ammaan tana taayyee qabaa nagalakkisaa jechu jira taayyee haafellee gabbaasi gartee warra gartee miskiinota warra ajjeese warra gartee abbaa gadaa warra ajjeesanis takka gabbaasi thank you baga gabbaase dhugaa nuti dhugaa san dhageenye iyyuu turre gartee dhugaa san dhageenye nama ajjeese beeyneetitti iyyuu turre gartee fiqaaduu tasammaatiif jinnii fi gartee alamuu simeetii fi awwal abdootii fi gartee wanni kanaa kun gartee lubbuu namaa warri balleessaa jira isaani gabbaasi taayyee galatoomi taayyee viva ammallee gabbee dubbadhu maaliif dhiibamtee turte ati keessaachis dhiibaniiti gartee ati kobas darbanii siin hin mari'atanii qabeenyaa siif hin hirre tawaata keessaan qabdu amma gabbaasuudhaaf ati wabiidha taayyee galatoomi jabaadhu taayyee itti daa'imallee itti dee ammallee hafee jira wanni biraa wanni dubbattus dubbadhu san akkasi taayyeedha garuu ammoo ilmaan oromoodha ammoo pirezidantii oromiyaadha ka ture alamaayyoo gartee OPDO jechuun bar ummata tanakaa qullaa ummata faayidaan qabne ummata ala xiqimii isaanii malee nama gartee hiriyaa waliin nyaanne hiriyaa waliin duune hiriyaa waliin jiraanne warran beene akkamiin naan jaa OPDO jechuun tanakaa qullaa ummata mataan isaanii gartee qafoodha ummata gartee dongoraa gartee warra faayidaan qabne jaarasanii walii qabame cuftunuu nyaattuu fi hattuudhaan walii qabamee jiran hattuu gizeenii fi hattuurraa dhorkitu akkam hattuurraa waa dhorku jiran cufti isaaniitu hattuu oromoon gartee hanqa abbaan duulaa jiru hanqa leencoolataa jiru oromoon bilisan baatu warri gartee xilaanni keessan guddaan ka bilisummaa akka isin baane isin barbaadu hattoota gurguddaa kan isaan hattoota kana ni gabbaranii ni beekaa akkasi beekaan hattoonni gurguddaan kun lameen gartee hanqa isaan jiranii fi fakkaataan akka isaan jiranitti oromoon bilisan baatuun alamaayyoo ta'uunsaadha qaanyii teessan namtichi kun isin hojii ture silaa gartee nama jiru taatanii silaa nama gartee nama wajji nyaate kabajaa qabaatanii fi namni alamaayyoo ta'uunsaati wajjin nyaate gartee arra akkami faamiliin isaa isin biraatu qabtiin faamiliin isaa akkamitti isin biraa rashantanii akkami faamiliin isaa tuqamuu akkamitti taatiyu alamaayyoo ta'uunsaa bar afaanillee taatu saba oromootiif namni pirezidantii oromiyaa kajaaniin annama sadiifin kabajaa qabaaf pirezidantii oromiyaa guddaa ka duraan gartee biyyarraa bahee jiru ammaa madalii isa Lammaa Magarsaa alamaayyoo ta'uunsaati dhiirti oromoodhaaf silaa gartee oromoon bira dhaabbatte oromoodhaaf bu'aa haa qabuuf silaa gartee sadeen kana
warri bu'aa silaa uummata Oromootiif saba keenya biraa qabna sabni keenya xawalwaallee gartee bikkata kan teenya akka hoomachata kan akka qoonxarii gartee bikkata kan teenya saba sani silaa gartee saba kana gartee uummata kana sadee kan silaa bira dhaabbataniini arra bu'aa irraa buufataniin kaanillee gartee akkasitti biyya Ameerikaa tana kasaafeen kaan ammoo jaartiin mallasiititu summiin ajjeeseen silaa nama jiru taate alamaayyoo to'umsaadha ajjeesisiisanii eega isaan ajjeesan kafallee irraa kafalachuu dhabuun saba du'aa ta'uudha akkasitti beekan. Wajji nyaatanii wajji dhuudanii arra sabni isaa takka faamilii isaa tuqamu jechuun fafa guddaadha. Isinii fafa guddaadha. Akkamitti tuqama faamilii isaa maal balleessan miskinoonni maal wanni isin balleessanii kaan summiidhaan gizee namni ajjeesan kafallee irraa kafalachuu dhabuu keessan asii wajji nyaachaa asii wajji dhugaatitti summiitti kannisiistaniini warri gabbaasee baabbalee ni gartee gartii mallasiifin summii ajjeessanii san kafallee irraa kafalachuu dhabuun mota du'aa bara. Deebitanii faamilii isaa irra akkamitti tuqamti faamilii isaa eenyu kan tuquun alamaayyoo to'umsaadha faamilii isaa wallagga keessa jiraattee faamilii isaa takkaa ammata sadii guutuu takkaan tuqamin amma gartee woboodhaatu ajjeeseetanii wallaahi wobootu ajjeesa woboon nama nagee irra dalagaa irraan qabu. Isin hattuu isiniititu kumaara keessan taphachaa jiran kumaara gartee warri taphachaa jiruun isin OPDO ajooytu xiqimiidhaaf walii qabamte xiqimiidhaaf bobba'uu jirtu xiqimiidhaaf jiraachuu jirtu isiniititu gartee OPDOdhaatu miskiina nagaya miskiina nyaatee garaan qabne ficcisiisaa jiran yoo dhugumatti duutii faamilii alamaa yoo toomsaatu dhugaa ta'u taate cofti keessanuu gartee isin barsiin uummata kirminaalaa bar ummata jiru ummata faayidaan qabne ummata gartee daknaa warra taa'u baktii ummata OPDO jechuun OPDO rabbi si yaa balleessu Oromoo OPDO takka takkatti sinfetti cufa keessanuu amma teessanii jaan akkana ilaaltan gartee OPDO jechuun nama marzii gartee nama boofa qaama keessa taa'ee isin nyaatee isin fixu beekaa isin keessa nyaachaa jirti beekaa hayyuu isin keessa nyaachaa jirti alamaa yoo toomsaadhaa faamilii isaa maaliif tuqamti akkamitti tuqamuu dandeessa faamilii isaa akka uummata tuqamti maaliif ajjeefamti maal balleessaniif maal qaban miskiinni nyaatanii garaan qabanii akka keessanii bar miiliyoonara alarraan qabanii bar akka keessanii bar fooqii adda addaa bar alarraan qabanii bar akka keessanii bar baankii alarraan qabanii bar miskiinonni wallagga jiraan moo kam yoo taatellee wallagga jiranii mikniyaanni hoo maaliif rashanaman maaliif bilaashin namni namaa du'a mikniyaanni du'aniif san maali namni isaan ajjeesin jiru OPDO malee abadan namni kabajaa qabu gartee Oromoo biraa silaa gartee jara sadii nama maqaa isinii dhiyeessan isin hattuun OPDO'n gartee warri gurupiin gartee garaa isaaniitiif gabbaate gurupiin gartee amma karaa lama daddababaatee jirtuuni taan gurupii garaadhaati taan gurupii dhiibamtee kophaachii jirtuudha gartee tunis gartee eessaaniin isii caalaa eessaaniin bika kana seenaa eessaaniin angoo harkadhaa malee isaan uummata Oromoo irra hajaan qabaniin OPDO jechuun uummata baduu qabani tanneen diqaalaan gartee diqaalaa kara lamaati baduu qabdi tanneen bu'aa isin hin qabdu eenyu xiyyaa kanallee deebi'ee dubbachuu illee barbaadun hangaasaa baanan gartee waa'ee jimaadhaa sinnaqu abbaan fedhe haa dalagu abbaan fedhe haa dhiisu sinnaqu laal haa dubbatanii warri naannoo sanii warri dalagatu jiru gartee haa dubbatanii sinnaqu waan kaleete afaan banaa oolteef isin keessaa hin jirtan ka'a isin keessa hin jirtanii tanaaf amma takkaanoo anle kanallee haasawullee diyyaan qabuun dalagaallee keessaan qabu waa takka illee keessaan qabu sinnaqu afaan kee walii qabadhu ati yoo inni fi gartee paarlamaa san keessa jiraate maaliif gartee afaan bantee feesbuuk irraa afaan banuu miti deemtee hojiidhaan maatee san dalaginiif hawaasa sadiif Harargeen maal qabdi Harargeen duraanis beelarra jirti ammallee beelarra jirti hawaasni isaanii hawaasa dadhabsiisanii jirtan poolitikaa teessanii dadhabsiisanii jirtaniin Harargeen miskiinummaa keessa jirti Harargeen kadhaa keessa jirti irraan tan Harargeen silaa gartee nuti dhiyaachuu baatanii gartee poolitikaa keessan achi nurraa qabatanii Harargeen gartee dahaba taatee jiraachuu dandeessin maaliif Jabuutiidhaafis kontirbaandii ni jirti karaa Soomaaliyaatiin kontirbaandii jirti Harargeen biizinasa beekti akka ajaa'ibaa dahaba taatee jiraachuu dandeessin isiin warri nu laaqee gartee amata 27 nu fixaa ture OPDO diqaalaadha arrallee gartee warri Harargeen dadhabsiisuu barbaadu warri Harargeen muddisiisuu barbaadu isiin diqaalaadha nurraa harka keessa fudhadhaame nuti gartee mootummaa OPDOdhaan warri Harargee duraanuu waa takka illee keessaa hin qabu arraaf keessaa hin qabu waa takka illee sin keessaa hin qabu nurraa afaan keessa walii qabadha achuma waliin dilgodha Harargee tangan nuka gadi buinaan nuti afaan keessa gadi baninaan Harargeen miskiintittiin waa takka illee hin qabdu Harargee haati ilmaan haati Harargeedhaa gartee alarralee boo'insa keessa jirti kalees boo'insa keessa jirti wanni siidhaa siqan jirtu wanni irraa ida'ameef hin jirtu Harargeen ammallee hiyyummaa keessa jirti hiyyummaa siistamaa nu hiyyoomsitan sistema keessanii nu hiyyoomsitan isini politika keessanii gartee Harargeen akka dhaamtu Harargeen akka duutu Harargeen akka faayidaan godhan Harargeen akka wal biran dhaabbanne ka godhaa jiru isini sistema keessanii achi nurraa dhaabaa Harargeen
jaalalat harargeen biyya kabajaat harargeen nagayaan jiraachuu barbaad nagayaan uukannaa ilmaan keenya sifitina hawa keenya sifitina hidhatti harargeen yoo miliyoona 5 qabaate gartee onagi jaati sawa gorodha hidhaa jee mallan seenaan ammallee filmoosanii deemaa jiran harargeen maari harargeen jinni harargeen harka keessa fudhadha addabanne nuti mataa nu dhukkubsan abbootii haawwan keenya cuba gartee itti qabbaraa oluu dadhabannee jiran gartee waan isin politika keessa najaawa gartee politika keessa kafaayidaan qabne gartee harargeen ragayyaatanii harargeetti fanbaninaa ulla harargeen hiyyumaa keessa jiraa humbaane harargeen ammallee gabareesiidha qottoodha mataan akaafaadhaa fi ammallee dongoraadhaan dachee akaafirtu 20th century tana keessatti harargeen takkaa namni tokkollee makiinaa talaaktara bitee harargee kadhani jira harargeen bishaan hin qabdu harargeen tiri kan qabdu harargeen ammallee gartee gabareen teenya dachii akaafaa jirti humna siitiidhaan takkaa namni talaaktara harargee bitee kadhani jira harargee xiqqimii barbaadan harargee gartee bu'aa barbaadan harargee gartee yuus godhuu barbaadan harargee namnummaan toleef hin jiru harargee namnummaan takkaa yaade gabaree teenya gartee ammallee akaafaarraa hin baane gabareen teenya ammallee akaafaarraa hin baane ammallee dongoraarraa hin baane harargeen humnaan jiraatti humnaan gartee isin gabbarti qabeenya isin gabbarti taaksiin isin gabbarti nagee harkachuu dadhaban harargee nagee kannaaf gartee harargee nagee kannaaf harargee fixuudhaaf ammatti wal mari'achuu jirtan isin nageetiin dhufe harargeetti wal mari'achuu jirtan harargeen maarreetti harargeen jira harargee nagee kannaaf harargee takkaa namni bishaan baasee hin jiru harargeen bishaan hin qabdu harargeen mana barnoota takka illee hin qabdu harargeen gartee deemaamee bakka cufa keessa deemaa ilaala harargeen waa takka wanni isin qabdu hin jirtu harargeen ammallee gabareen teenya gartee akaafaadhaan dongoraan dachii dongoraa jirtiin harargeen namni waa takka bishaan baasee hin jiru harargeen maalirraa barbaadan harargee gartee bu'aa barbaadan irraa bu'aa fi xiqqimii teessanii gartee harargee wal nyaachisuudhaan barbaadan malee wanni biraa takka hin jirtu maara owwaboochi jira shanacha isin hin bulchin hin jirtu waa takka illee waan hin jirene gara bi miskiina fitina tuni sooftaa teessan gartee itti nama bichisisu barbaadaniin harargee ilmaan harargeedha nagee irraa fudhadhaan nagee keessa nuu kannaa nagee anaa jiraatanii miskiinni waa takka illee qaban takkaan waan bishaan nu baasaa singaanis gaafatanii mana barnootaa ni qabani mee mana haakimaa ka mootummaadha ka gartee miskiinni karaa deemutti haakima dhaqatu ni jira harargee keessa harargee guutuu bali qabi takka ni jira manni haakimaa ka mootummaa ka jaanii ni jira ispeeshaali gartee even lubbuun namaa gartee yoo garaa qabaatte haati gartee itti dhayxee mana haakimaa sanatti hinkama xiqqaadhaan maallaqa gartee xiqqaadhaan ka itti akkawantu ni jira keessa hin jiru tanaafuu kumaara keessan dhaaba kumaara keessan dura dhaaba nageen haa jiraatu miskiinni haa nageen jiraatanii tanaafuu oromoon gartee filima deemaa jiru ammas warra gartee mootummaa kana jettan gartee warri sabboortana mootummaa kana mee garaa teessan mootummaa keessan isinirraa namni tuqu hin jiru gartee ummata Suudi Arabiyaatti akkana takka garbeja waliin makamee akkana waliin qabamee gartee lubbuun namaa irra kabajaa dhabde kana mee mootummaa keessan nu gaafadhaa nageen ummata kana biyyatti haa galu jaan mootummaa keessa namni sappoortii godha jirtan san gartee sappoortii bichaa miti ati sana nuutaa hiijaani gaafadhaan gartee ummata miskiina gartee Suudi Arabiyaatti gartee ummanni mana hidhaa keessatti tortoraa jiru kana gartee ummata kana mee hadaraa ta'e ummata kana nagee nu golchii hiijaani gaafadhaame yoo dhugatti mootummaa qabaata mootummaan keessa yoo dhugatti mootummaa dhugaate yoo mootummaan keessa gartee mootummaa keessa dhugaa yoo ta'e mee ummata kana nagee nu golcha jaa gaafadhaan takka san takka mee duumata nurraa dhaabii jaani gaafadhaa miskiinni maadhumaa miti miskiinni wallootis maadhumaa miti miskiinni kun nagee harkatu deema warra qawwee isin fudhatee deemu warra qawwee isin fudhatee ala jiru san gartee isin akka fetanii wal fattaga miskiinni haati hiyyeessa miskiinni maa du'atti tunurraa haa dhaabbatuu dadhabannee jaatti himame dhugayyoo namummaa qabaatan dhugayyoo isin dhugatti saba kanarraa dhalattan dhugatti gartee yoo isin nama taatan mee tanuma gaafadhaa tana furmaata siidhaan nu himame akka furmaata kana isin godhe nuti illee himaa deebi'aati nama yoo isin hin jaan namummaallee yoo qabaatan gartee warri sappoortara isaatiin baan sappoortara isaa hadaraa teessan gartee warra Suudi Arabiyaa kana gartee nagee nu golchii jaa gaafadha takka Suudi Arabiyaa sana gartee uummanni kun abbiusee jira laayifii isaanii abbiusee jira warri biyyarraa baasis isini warri gartee deemaa biyyarraa baasa itti qeeyiroo rashantanii qeeyiroo dadhabdaniiti cidhaa gartee tooftaadhaan biyyarraa baaftan qeeyiroon tun gartee goleetu gartee nageen akka galtu nageen mee isin warri sappoortar harka dha'u jiru warri harka dha'u jiru deemaa mee biliis nu gaafadha jaadu kun nageen nurra haa galu dadhabanne garaa nu dadhabe ilmi namaa miikaa uffatee gizee ciise ilmi namaa waan nyaatu gizee dhabe ilmi namaa waan dhugu dhabee ijoolleen akka dhukkaamamtee mana hidhaa san keessa gizee turte garaa nu dadhabe humaanitii waan jawwaan qabnu dadhabanne kanaafuu mee jala san hadaraa teessan gartee sappoortara isaatiin baana warri gartee abbichuu abbaa malaa keessanii mala nu godhii jaanitti himaan
warra manii dhaasan hadaraa teessan gartee warra walloo warra rashanamu jiru kanaaf gartee nutti nama miskiinuma nutti najjeesini warra qawwee kaa qabu deemii wal faaddagii jaan isaan gartee walaa faaddaganii miskiini maadu'a walloo maaduuti wallagga maaduuti tanaaf gartee humaaniti waan qabnu dhiigummaa waan walii qabnu obboleen keenya waan taaneef dubbanna jarri kun maadu'aa jaanu gaafadhaan hinduuni warra qawwee fudhate deem fixii deem baffacaasii siif isaanis situmuudhaaf gabbaan ati isaan tumuuf gabbaa deemi isaan akka fete godhi walloo maaduuti wallagga maaduuti miskiini nagera bi maaduwan tana bicha adaraan nu gaafadhaan supporter isaatiin baanasan sanakkasi kanaafuu ummanni oromoodhaa gartee warra gartee ammaan tana kar lama daddambaa Toopiidiyoon gartee xiqimii isaaniitiif malee oromoof miti isaan hanqaamata lameen kana shimallisan qorra jiru shimallisaa mata lameen hanqoorra dhufe kana gartee mataa isaa jaaru jira inkama faamilii isaa godhu jiran alarraa mana qabaa ammaa meeqaniin isiniin baatii meeqa duraan isiniin mana lama qaba alarraa maallaqa wali qabachu jira maalanni isaa akkaawuntii alatti alarraa maallaqa qabaan isaa fi khaanis waluma dhayi shimallis abdiisaatii fi addis waragaatii fi fiqaatu tasammaatiis deer maltii miiliyoonara amata lama keessatti gartee ummanni kun dalagaan qaban ummanni oromiyaa keessaa gartee nama mee guruppiidhaan waan jaaranii isaan biizinasa irra kaayan mee takka naaf idame dargaggeessi dalagaa irra kaayan takka naaf ida ama faamilii isaaniitii fi faamiliidhaan gartee deer maltii miiliyoonarota amata lama keessatti ummanni tanaaf dalagaa dhabee ummanni tanaaf gartee waa takka dhabee gartee miskiinaa'ee biyya san keessatti gartee namni keenya nama fakkaanneef hiyyummaa oromiyaa keessatti gartee tarra buusee jiru shimallis abdiisaati maaliif inni saamicharra jira saamicha qabeenyarra jira tanaafuu uummata irraan kaayyanneen abba fedhee ka fedhe deemu jiran abba fedhee ka fedhe dhiise biizinasaatii miti irraan kaayyanneen deer maltii miiliyoonii isin jebar Dubaay irraa mana lama qaba isin meetin jira maalinni isaa doolaarri wali qabamu jira sana akkasii so isa bichaa miti warrummaan amma aangoorra jiran hanqi jiran san gartee hanqi shimallisii fi addisoo argaa fiqaatu tasammaadha gartee iifin kaasa cufa isaanii akkasuma waliin dhaaba maqaa isaanii hedduu dhaga warri gartee maallaqa alarraa qabu warra akka maallaqa alarraa qabu kan cuma maqaa isaanii tolti dhasisiima kan ikoonomiin biyya sanii keessaa duutee jirtu kan namni maallaqa hin qabne biyya san gatti kan namni waan nyaatu hin qabne kan jireenyi biyya sanii kan qaalee jiran isaan qibrirra jaanii jirani kaanis gartee ilmaan keessanii hiyyeessan wali qabanii walirratti fudhanii sameen geessaniimi ilmaan isaanii Ameerikaa tana baratu jiran akka lamuusii meefa mammeeqa kireessee Atlaanta irraa mana qabu okay he's a multi-millionaire okay achi inni ilmaan isaa asii qara'aniif asii barnoota barataniif garuu immoo ilmaan namaa gartee achirratti sameen irra facisisan abbaa duulaa faan gaafatin agaa abbaa duulaa faan meeteek guddaan gartee miiteek guddaan abbaa duulaati gartee yoo inni ajandaa isaa galaa mayte gartee kararraa kasimeessu isa gartee jaarsi sun hanqa leencoolataa jiru oromoon bilisaan bahettee yaayin oromoo unity dantee yoo walitti hin deebisin oromoo yoo wal cinaan dhaabbatin amata gadaa iyyaa ooltamee maal jette oromoo walloonaan jaa amata gadaa isin nama taatanii mataa waliin qabatanii wanni amma kana divide rulus godhe jiru maal beeta ajandaa isaanii dalaguu jirtaniif isaaniif gartee faayideessu jirtan isaanii bakka dalagaa jirtan beekan ati wanni si baasa oromoon gartee kabikka fisami dhaladhu fasidochi dhaladhu unity teebira wanni si baasa takka jettu oromoo unity waliin dhaabbate gabrummaa tana baqqaan jechuu dandeessaan so tanaafuu akka hin daganne wallagga keessatti gartee warri nama fixaa jiru Minilik safaariidha maal jaanni beektanii oromoo yoo ti ergine oromoon deemtee meeshaa taqabbalchisiisti oromoon erginu hin dubbatina Minilik projektiin jiinaati Molile project engineer usaate kanumatti silent internet cufne gartee itti cufne akkanumatti seen ajaaniin seen waraana naqaniin guyyaa sadi duraan dhageen gartee helikopteriin naqaa turan makiinaan naqaa turan karaa naannoo adda addaatiin gartee naqanii ficcisiisaa jiran miskiinoota kanaafuu voice for voiceless walla gadhumaa jirti akkasii sininjaa oromootii gartee namayyuu gartee sagalee ta'uudhaaf namni gartee nuti laacalloo sabummaa walii qabaachuu qabna laacalloo oromummaa walii qabaachuu qabna yoo nuti waliin qabaanne namni biraa nuti oromoon firan qabdu firri yoo ati waliin tahin mee oromoo rabbi zaada agees waliin tahina nama kee kaduu jiru kana gartee obboleessa kiyyaajii quuqama qabaadhaaf kaduu jiru kana gartee nama kiyyaajaa quuqama qabaadhaaf nuti namaan qabnu nuti rahiiman qabnu rahiimni keenya nuyi gartee walii adooduu qabaachuu qabna walii rahmata qabaachuu qabna gartee wal bira dhaabbachuun dirqama keenyaan
Ijoollee Saudi Arabiyaa tanaas gartee akka isaan sagalee ta'anii fi ijoollee tana kartee hidhaarraa kan nurraa baasanii gartee ijoollee tana nagaan akka galtu godhuudhaani. Lubbuu namaa taphaa hojjetu tanaan wal cinaa dhaabbachuudhaan duuti teenya tanaaf beekamu wani dhabdeef. Roorroon Oromoodhaan wanni beekamu dhabdeef nuutu unity hin qabne nu wal bira dhaabbachuutti hin jirre nu wal cinaa dhaabbatee gartee saba keenyaaf gartee duutti hin jirreef saba keenyaaf bira dhaabbachuutti hin jirreef unity teenya facaasuun OPDOf dalagu jirtan. OPDOf dalagu jirtan. Unity Oromoo tanaaf daan divide rule godhuu irratti isaan wanni dalagaas ba'aniin isin isaaniif dalagu jirtan akkasitti beekan silent ta'uun keessan akkasitti isaaniif dalagu jirtan. Gartee saba kee bira dhaabbachuun yoo ati bira dhaabbanne wallahi rabbi irraa sin gaafatan cufti keessanuu maaliif dhiigata ka walii qabnaani miskiina sagalee hin qabne miskiina gartee humna hin qabne arrayoo sagalee taatee fi bira dhaabbatteen gartee guyya namni kun gartee gizee keessaa bee zayyaa dandansanii isinuu nu bee zayyaa rabbi isiniif kafalaan garuu osoo laaltee gartuu osoo dandeessu osoo sagalee ta'uu dandeessu osoo bira dhaabbachuu dandeessu ignooriif gootee yoo jiraatu taate gartee ati sitti hin toltuu hin beek. Maaliif dhiigaa haqa dhiigummaa walii qabnaani. Kanaafuu OPDOon dalaginaa fi gartee OPDOon amma 27 warra isin nyaate Oromoo silaa obboleen kiyya Oromoo silaa gartee wal cinaa dhaabbattee waliin dhaabbattee xilaata siirra fokkas gooteen Oromoon har'a miiliyoonera taati. Maaliif karaa argeetti yoo laalte biizinanni karaa lamaan nu gidduu jira. Takka karaa Jabuutii ta'e nu bira jira akkana taatee jiraata. Kan karaa Somaaliyaatti nu bira jira akkana taatee jiraata. Silaa wal keessa laal gartee shawaadhaarraa harargeerraa shawaa wal keessa yaatanii akka dahabata akka multi-million taatanii jiraatan. Even otoo silaa Ameerikaan dhufnuun osoo silaa gartee unity ta'e strong taate waan keetirratti narraan tuqin abbaan tokko illee wal cinaa dhaabbatte qaama tokko waliin taate arraa Ameerikaa utti fayyadamnu. Ameerikaa hundufnuun biitti teenyaa dahabataatti jiraachuu dandeessin. Maaliif qabeenya guddaa qabna. Qabeenya kee kanaaf uummanni si roorrisan. Qabeenya kanaaf gartee alagaaf harka dha'uu miti. Ifiiteetiif humneef godhi. Ifiiteetiif jabees. Ifiiteetiif unity ta'e jabees. Ifiiteetiif wal bira dhaabbadhu. Gartee qabeenya kiyya narraan tuqinji wal cinaa dhaabbadhu. Qabeenya kan kee akka namni biraa sirraanan. Akka namni biraa sirraan zarafne. Akka namni biraa gartee qabeenya keetiif asmaraan har'aa faan banaa jirti. Qabeenya keetiif Minilik Safarii nafaan banaa jirti. Qabeenya keetiif gartee Kaanillee gartee warri gartee Sameenillee nafaan banaa jiran. Tigraayillee akkasuma gartee wanni irraa dahabarraa ta'anii qabeenya keetirraa qabeenya kee kana gartee irratti fayyadamuudhaan maal unity ta'etti si barbaachisa. Joo dhaabbattee hin biyyate hattuun takkallee magaalaatti ni keessa seentuun hattuun takkallee ilmaan Oromoo rashantu hattuun takkallee qabeenya Oromiyaa tokko fuutee deemtuun. Ni beektan alma azeem masfin akamirraa miiliyoonera taate jimaarraa miiliyoonera taate ni beektan moo kan warri harargeedha sigalee kana gartuu maaltu gartee kana jabeessa yoo ati unity qabaatte gartee hattuuf irraa murta yoo ati unity qabaanne bu'aan qabdu daaba keenya magaalaatti nyakeessa biyya teenya keessa ka jiru gartee eenyu kan dhorkachuu danda'u nuyi walii galee garuu xilaataaf hin dalagina. Mee qabeenyuma keessa dhorkachuudha irratti qabeenya keenyaa fi ilmaan keenya lubbuu isaanii baraaru irratti harraddalee Oromoo. Arra nuti sila Ameerikaan jiraannuun biyyi teenya silaa gartee osoo nagiyaan gartee biyyi teenya nagiyee qabaatte waan keenya biisan keessa dalaganii jiran ta'e nu cuftu nu miiliyoona taanee jiraannaan. Maaliif akka isin miiliyoona taane waan hin barbaanneef hattuun gartee waan duraan hattuu baransan gartee ifii sirraa fayyadamuu beekan. Mee laala qubatoonni warra Minilik harka qullaa dhufee akkamiin miiliyoona keessatti heejaa yaadame. Tigreen gaafa dhuftanii beektanii qullaa magaalaa san seentee akkamiirra multi-million bira kuttee ala kanarraa miiliyoona taanii jiraatan. Yaadame Oromoo. Maaliif kun cufti nu gartee kara nurraa faan bana bineensi yaadaan. Gartee qabeenya keenya gartee kan dhorkachuu danda'u. Lafa teenya kan dhorkachuu danda'u. Unity yoo qabaatte wal cinaa dhaabbatte bichaadha. Ana akkasiin nama badhaadhaa Oromootii horaa bulaadha. Kanaafuu dhagee fayyadnaa jiraadhaadha. Garuu waa'ee nama aristii lameen dura dubbatan gartee yoo har'a diyaatan taate jala bu'aa laala wallagga maaltu deemaa jira. Guyyaa sadii dura dhagee jira. Garuu adammoo gabbee dubbadees eessaa fiddee approve fideetanii isin maan irra duula gatiin suusaadhee dhiise. Akkasiin dhagee fayyadnaa jiraadha Oromootii jechuudha.